hunda abbaan uumaa waan jedhuun jecha sani sumaatiiflee fuuldura keenyatti xiyyeeffachuudhaan waan nagaree dhaloonni keenya daandii dhaloonni keenya irra deemu tolchuutu dura balaa kanaaf waan darbe dubatti deebisee boba'aan baay'ee jechuudha warra kumate warra kumataa yookaan warra keenya boorta'in warra waa hubate waan taateef jecha kanaaf isin miseensonni yaa'ii walii galaa akka beekamutti gammoota dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa fi gammoonni kun immoo waayizata galmaa yookaan itti gaafatamtoota galmaatiin bakka bu'anii akkasumas nama galmi dhalaadhaan ergate bakka bu'aa jechuudha. Kanaaf bakka yaa'ii kana yaa'ii milkaa'aa kana yaa'ii bal'aa kana waan abbaa oromoo ittiin hubeen isin jedha. Yaa'ii waliigalaa dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa kanas masaa 19 kabajannu kuni yaa'ii isaa kan jalqabaa kan godhate saadasa 13 bara 2006 dhiyaa oromiyaa magaalaa Naqamteetti rakkoo walxaxaa bineensa ilkaan qabatee rifeensa taa'aa jiru dhimmoota keenya tokko jennee jalqabne adeemsa kana keessatti rakkooleen hedduu nu mudataniiru guyyaa gaafatanii namoonni tokko tokko waan isaan mudannaa turanii bilaachi isaan ittiin ilaalaa turan wiikii har'a arganne irra keenya kanarra kan nama geessuuf ture nuti nama gabaaban koreewwan keenya lakkoofsa muraasa ta'an jiru jireenya isaanii dhiisanii rakkoon uummata oromoo haalan lafa keessa itti dhagahamte badhaadhinaa fi qananii yeroo kan garaadhaan furdatanii garaadhaan kuufanii jiraatan akka gatii hin qabne nama galeef qaqqaroyyen uummata oromoo kan waan biiftu kanaa gaditti lafa nu kaa'e namoota muraasa qabna. Namoota muraasa qaban lakkaawaman namoota muraasa san keessaa dagalee hatiisaa hamoo tokko warri isa wajjin gadi ba'an hedduutu jira hin beektanii gaggeessitoota keenya hin beektanii keessanii warri xixiqqaanis warri gurguddaanis hin beektanii jarreen kuni beekumsa namaa gadi yookaan siyaasa biyya kana keessa olii gadi yayyaatu galoo olii gadi yayyaatu kana caalaa waan baay'ee warra beeku warra waan fedhe jechi waltajjiitti ba'ee dubbatee ummata hedduu amansiisuu danda'u siraatti kuma kiyyibatti dabalannaan addunyaatti kiyyibaa waan taateef har'a warra biila irratti ijaaree kananii yeroo kananii abbaa tokko kananii darbuu danda'ani kanaaf ammallee koreewwan keenya afaan bineensaa sanii nu baasan bineensa kallattii meeqan hutti baname keessattuu yaa'ii lammaffaa irratti rakkoo addaatiin nu mudate yaa'ii sadaffaa irratti illee rakkoo addaa kan nuti hafuura fudhanne yaa'ii 12 fi 11ffaa fi 12ffaa kanarratti hafuura baafanne malee waan koreen dhaabbata kanaa keessa dabarte sadarkaan yoo inni baay'ee garaa nama nyaata. Hojjennee bal'anne waan bal'anneef guddanne waan guddanneef boonne oromoon hin boonu jedhan barsiisan keenya hin boonina eenyutti boontan wanni isin hojjettan waan dhalootaa waan ta'eef waan ilma keetii waan intala keetii waan obboleessa keetii waan haadha keetii hojii abbaa keetii hojjettaa muti maalitti boontare wanni boonaa hin jira yoo akka tisiisaa bo'anoo tisiisni amma hin boonata hin banatu boonuun gatii qabu hojjetachuudha gati jedhanii hojjetannee roorroo kana dura turtesan boonna halagaan qottee itti galmaan waaltesan keessa ba'uudha sirriitti hojjetachuun barbaachisaa waan ta'eef guyyaan kun guyyaa addaati warri yaa'ii kanarratti hirmaattan miseensonni yaa'ii kana keessattuu galgala barsiisaa daadhiin akka gaariitti isiniisee jira. Itti gaafatamummaa seenaa odoo hin ta'in itti gaafatamummaa dhugaatiitu si jira jira. Akka dhugaan si keessatti yoo dhugaan nama ajjeestu malee odoon duree uummata Oromoo kanatu lafa kanarra du'uun gabatame waggaa 150 rooroo nalagaa muniidee
fudhanne maali fudhanna biyya lafeen abbaa keenya jala afamtee jirtu gubbaarratti akka lammii lammaffaatitti ilaallamuu keenya maalirraa diigamuu keenyarraa ta'ee kanaaf kana hubattanii miseensonni yaa'ii waliigala dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa walgahii kanarratti yaa'ii kanarratti hirmaattan itti gaafatamummaa dhugaa qabdan kana ofirratti mallatteessaa gara akka kaleetitti hojjechuun hin barbaachisu akka boruutitti hojjechuudha cimanii hojjechuudha dabalanii cimanii hojjechuudha har'allee oromoon barandaa alagaa jalaa dhaabbatee bo'aa jira magaazinatti naqanii boorcisaa jiru waan taateen waan adda addaatiin argaa jirtu nuti hanga nama du'e isinii galchina jedhanii reeffa nama amansiisuu baaniini kun akka namaati akka oromooti kan du'e nutti hin galin kan du'e maal nu godhanu namni abbaa ofii yaada ofii akaakayyoo ofii jibbuu jira ani amma ijaaraa danis seetu kanaan jedhanii nan bade malee anis fuula isaa nu barbaada hin jirtu ka waan uumaa keessa hin jirre kan booda waan uumaa keessa hin jirretu jira jedhanii hin danda'a jedhanii akkasitti akka qoraanii walitti hidhanii karra itti cufanii sammuu keessaa fudhatanii boocisaa oolu jechuudha uummata oromoo kanaaf yaa'ii kun yaa'ii milkii isinii haa ta'u qaamni keessan faana milkii haa ta'u warra waa hojjetatee waa gabaafatu isin haa taasise kana akka adaraatitti isinii jenna imana isinii kennina egaa hanga kana yoon jedhe kan to'annu galmoota amantii waaqeffannaa bakka waaqeffataan jirutti banuudhaan yookaan babal'isuudhaan haga walakkeessa waggaa kanaatti dogoggoroota shanan irratti dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaa galma 54 banuu qabnaa jedhee kan horkate haa ta'u garuu raawwiinsaa hanga ammaatti kan baname galma 46 banamee jechuudha. Kana gidugaloota waggaa yeroo ibsinu gidugaloonni dhaabbata irraa fudhatanii galmoota kana hanga kana gammadanii kan horfatan gaafa kan horfatan gidugaleessaa galma 13 kan horfatee raawwitu yookaan kaambeen galma guddaa gale jechuudha. Gidugalli hordoftoota amantii waaqeffannaa bahaa 13 kan horfatee galma 7 banee giddugalli gidugaleessa kaabaa yookaan gidugala kaabaa galma 8 kan horfate galma 14 banee giddugalli kibbaa galma 8 kan horfate galma 4 banee giddugalli lixaa galma 10 kan horfate galma 1 banee jechuudha. haa ta'u galmoonni as jalatti banaman kana keessatti galmoonni wanni nama ibsa kun warra waraqaa heeyyama fudhatanii bakkaan ga'anii jechuudha. Yoo xiqqaate gara galma 10 kan ta'u kan leenjii fudhachaa jiru kan gala beekamtiin galee fi yeroo dheetu beekamtiin galee fi akka galma amantii waaqeffannaa tokko lifti keenyatti qabamu ta'aa jechuudha. Kan itti aanu galmoota warra tajaajila argatan yookaan lafa galma irratti ijaaratan yookaan galma ijaarsaa fi galma bakka awwaalchaa argatan yoo laalle walakkeessa kana keessa akka dhaabbataatti galmoota argamtu tajaajila lafa dhuunfaa isaanii argatee jira jechuudha. Galmoonni 25 kan harkaan gahaa ta'u galmoonni hedduun immoo xalayaa yoo ittiin gaafatan giddugaleessa irraa fudhachuudhaan eeggachaa fi gaafachaa akka jiran galmoota hedduun ni jiranii haa ta'u yeroo galmoonni harka isaaniitiin gaatan galmoota 25 isaan keessaayis galmoota lamaan tokko yookaan magaalaa barbaachise galma madda malkaa hawaas giddugaleessaa jalatti argamanii Murkuufaa Walitaa aanaa dandii magaalaa Giinjiitti kan argaman kaarimeetirii 800
argatanii jechuudha mootummaarraa. Inni biraa waggaa illee galma warraa Torchaati. Galmi warraa Torchaa kaarbeetirii 17,000 argatanii. Galma Tulluu Gafarsa Kurmaa kaarbeetirii 2,700 argatanii. Hanga biroon maqaan sun yeroo hundaa jechuudha galmoota lafaa argatan kana keessaa inni itti aanu ijaarsa waajjiraalee jechuudha. Ijaarsa waajjiraalee dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa jechuudha kan bakka lamaanuu jiru yookaan lakkoofsa tokkoo fi lakkoofsa lamaanuu jiru bara kana keessa ni ijaarralee kan horfannee haa ta'u garuu ijaarsaaleen bara kanaa hojiin sochiin eegalamee jira. Kanasi lakkoofsa lamaan gama boqotu waajjira as jiru irratti waajjiroonni ijaaramanii sochoo'anii jiran jechuudha. Xumurarra jiranii argitanii jirtanii lammaffaa immoo kan boraayotti argamullee jalqabamee jira jechuudha. Haalli hojii isaa deemee jira waanuma xiqqaa taate kanallee akkuma kan dhufannetti hojii jiraachuu keenya jechuudha. Yookaan paartii olaanaa gotamuu fudhate jechuudha. Wanni asii jechuu barbaadu. Qunnamtii jechuudha. Kutaa odeeffannoo keessa qunnamtii dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa irratti hojjetamaa ture keessaa yoo ilaalle hin hojjetama jennee kan karoorfanne wanni karoorfame sun akkanti olaanaa isaa hojjetame jechuun hin danda'amaa jechuudha. Innis lakkoofsa tokko irratti miidiyaa hawaasaa banachuudha. Kan akka feesbuukii, yuutuubii, tiwiitarii fa'aadha jechuudha. Bara kana keessa hin banne jennee kan karoorfanne wantoonni kun barbaachisummaa isaanii ilaalamee feesbuuk irratti miidiyaan maqaan dhaabbataatiin banamee hojiileen dhaabbata kana keessatti hojjetaman hojiileen gosoota keessatti hojjetaman hundi karaa feesbuukiitiin ilaalamee poost ta'aa yookaan galakfamaa ture jechuudha. Hin beektanii barnoonni fi ergaawwan manguddootas haa ta'u fureelee keenya darbaa turan karaa yuutuubiitiin waraabamee qindaa'ee akka ergaa namaa kennuu danda'utti akka namni waan irraa hubachuu danda'utti galakfamee hawaasa keenya yookaan uummata keenya bira gahaa ture jechuudha. Waaqeffataa haa ta'u nama hubannoo amantii waaqeffannaa hin qabne illee akka qabaatu wanni kun barbaachisaa fi bu'aa qabeessa waan ta'eef irratti hojjetamaa ture jechuudha. Karaa barreeffamaatiinis barreeffama hedduutu barreeffamee maxxanaa ture jechuudha. Gulaalamee viidiyoon akkuma isiniin jedhe suuraaleen hedduun maxxanfamee bifa ergaa nama biratti danda'uun hojiileen akkas fakkaatan hojjetamaa turanii fuuldurallee itti fufanii jechuudha. Haa ta'u garuu namni keenya miidiyaa fayyadamuu baruun barbaachisaadha. Hawaasa jiru kanaa galaalee guddaadha. Peejiin dhaabbata keenyaa peejii Oromooti jechuun numa danda'ama. Nama meeqatu peejii kana hordofa jettanii hoggaa laaltan namuma hubattanii jirta waan ta'eef xiqqaadha. Namni aad godhee hordofuu qabaa jechuudha. Hawaasa addunyaa kana bira akka ba'uuf miidiyaan nuyi qabnu miidiyaan keenya jennee nu waammannu kanarraa akka nu barbaannutti ergaa keenya nu dabarsuu danda'u miidiyaa sani waan ta'eef miidiyaa sana guddifnu adeemsumaan sadarkaa biyyaatitti miidiyaa godhachuu hin dandeenyu. Kanumatu televezyiinii fi reediyoo ta'uu danda'a waan ta'eef haalli nuyi itti deemaa jirullee bakka isaa waan waanchisu waan hin taaneef jabaannee waa hordofnu irratti haa hojjennu. Fayyadama isaatillee kan nu miidhu fi nu miidhu akka nu fayyaduu danda'utti akka namni waa irraa baruu danda'utti itti haa fayyadamu. Dabalaan dhageessan jirtuuti ni galateeffannaa gaaffii yaaduu qabaattan booda ni jiraata. Kanatti aansee gabaasni ni dhiyaatu gabaasa kutaa faayinaansii jechuudha. Kutaan faayinaansii gamana dhufanii
gabaasa nuti ibsu jechuudha. Gabaasa faayinaansii, gabaasa wanta gabaasa dinagdee nuti ibsu jechuudha. Akka dhaabbataatti meeshaan dhaabbataa ta'ee bitamee hin jira. Fakkeenyaaf koompitara laaptooppii gaggeessitoota dhaabbata kanaatiif 3 bitameera. Sadarkaa giddugaleessotaatii fi dhaabbataaf akka ta'utti koompitara laaptooppii 3 bitameera. Jenereetarri naannoo 42,000tiin jenereetarri amma tajaajila kennaa jiru kun kan bitame ta'utti isaati. Meeshaan amma itti fayyadamnu sagalee guddistuun kunillee 18,000tiin sababa ayyaana kanaatiin qarshii tajaajila irraa hafeen akka bitamu ta'eera. Baawuzaa ifaa gugurdaan kun tokko ayyaana saniin sababeeffannee bitanneera. Sharaa afamu gugurdaan mul'atu kana ganaa fannifamuu deemu 10 roottoo abbaa liitira 2,000 tokko billeerraa haaraa amma naannoo kanatti argamu ayyaana kana sababeeffannee torbee darbe keessa kan binne ta'uu isaati. Meeshaan dhaabbataan sadarkaa dhaabbataatitti ayyaana kana sababeeffachuun bitanne kana fakkaata. Gabaasni keenya gabaabumatti kanaa yaada gaafiloo jiraat gaafuma keessan deemsa. Kutaa dinagdee akkam? Akka gaarii miti? Hirmaannaa keessan dhageessan miti? Egaa maaliif akka baatan maalirratti akka bahee kutaan dinagdee gabaasa isaa hojii itti hojjechaa turan himanii jiru. Sanirratti akka waliigalaatti irratti jechuudha. Gabaasa kutaa bulchiinsaa fi gabaasa kutaa faayinaansii yookaan dinagdee irratti gaafii yoo qabaatan sadarkaa itti aanu yaada fi gaafii dhaawaan ta'eefi. Ayyuu kan taasise gaafiloo lamaan hirmaattota irraa ta'aniitu deebii nuti ni kenna. Gaafin jalqaba waraqaa eenyummaa yookaan waraqaa eenyummaadhaa gama gaara mul'ataatti osoo nu kennamaa gammatti maaliif kennamin gaafii jedhu waraqaan biroomsi ta'ee jira. Bara gadaatti illee bara 2011 kennamaa ture. Galmi ammanni gaafii gaafate galma haaraadha. Naannoo ji'a 4 yookaan ji'a 5 meeqatan ta'een giddugala hundarratti biroomsi ta'ee jira. Namni fudhachuu hin danda'a. Kan lammata galmi giddugala midhaatiif giddugala kaabaa laafina isaa ilaalchisee uffata giddugala midhaa baay'ina galmoota 39 qaba. Naannoo san immoo waggoota lamaan dangantaa keessatti rakkina nageenyatti wal qabatee rakkoo baay'eetu jira. Kuni isin hundaafuu ifa hin beektu. Kanarraa ka'ee laafinni naannoo sanitti baay'ee laafinni mudatee jira. Hojjetamuu dadhabuu dhuftee qoree giddugaluu sanii agarnaanitti carraaqaa jiru, barsiisaa jiru, socho'aa jiru. Haa ta'u immoo komaandii poostii wal qabatee rakkoon nageenya baay'ee ulfaataa waan ta'eef hawaasni dararama addaa keessa jira. Kanarraa kan ka'e galiin akka naannoo gaariitti bobba'uu hin dandeenye. Garuu immoo giddugaloota kana wal madaalchiisaniitiin itti kan galiin ilaalamuu qabu. Giddugalli dhaa galma 140 ol qaba. Giddugala midhaa galma 39 galma 39 fi galma 140 galii wal biran qabu. Haaluma baay'ee asirraa ka'ee itti galiinsaa guddaa kan ta'u malee godinoota zoonota keessa jiranii fi godinoota biyya kana keessa jiranii wal biran qabu. Haala baay'ina galmoota achitti argamanitti irra jennee giddugalli kaabaatis galma 29 qaba. Galmoota amma dalamanii alatti jechuudha haaraan alatti 29 kan naannoo wanni jiru dabalatee. Kanaaf galma 29 fi galma 140 wal bira qabnee gaafa dhaalchifne sirumaa wal bira ta'uu danda'u. Kanaaf baay'ina galmoota fi miseensota galmoota achi jiraniitu lakkoofsi isaanii giddugala isaanii waliin madaalu. Kanarraa ta'ee kan galuu wal madaalu. Bataata kun ibsamudha jenneen ibsamu. Ibsamuu jechuun
Ega itte wanta. Amor itte niru. Wanta ittaka. Abba wadi fitamu itte dihatte yantae. Wani biyo samari anu. Ibdenderu yetulo hani wanta hani abba wadi fitahani. Ibdendeyani yetutakkan. Akabiti ibdendenya. Maali ibdendenya. Oromiyaa keessa jirra biyya Oromoo jirra. Akka warra nama mana kiraa galuu kanarra akka laallee Oromiyaan bal'oo waan taateef. Fakkeenya akkuma reefu abboonni keenya baga lafaan tuqanitti waaqeffaa ta'uu obsa'uudha. Nama obsa'utu wal ta'a. Namni wal ta'e immoo abbaa waan ofii ta'a bakka jirusan ilaallaa jechuudha. Fakkeenyaaf akka uummata Oromootitti gaafa sagantaa isaanii qabasan dur gaafa walitti jiran sani Oromoonni akkamtu gadi jennee seenaa gadi duuba deebinee olaalle warra biyya amma Oromiyaa hookan Itoophiyaa jedhamee yaamamu kana ijaaree daangaa fi daangaatti kabachiisee of ta'ee wal ta'ee abbaa biyya kanaa ta'ee akka jiraachaa ture eenyuun beekaa jechuudha. Kanaaf nuti nama isa kanarraa kaanee dura maaltu dura of ta'uutu duraa jechuudha. Yoo of taane qofa wal ta'uu dandeenya bara. Hoofi ta'e waluu ta'uu dandeenya. Hoggaa of taane wal taanaa jechuudha. Hoggaa wal taane immoo abbaa waan keenya talaal abbaa waan keenya wanni keenya kun maalillee waa walmaa hodhamaa jiru. Kanaafuu amma jireenya of dura dhaloota kana furmaanni uummata Oromoo qabate kana kan jireenya badee biyya dhabee ofiisaatii wallabe kana furmaanni duraa of ta'iisa eegoo of taa'e booda jiree akkamitti akka jiraachuu dandeenyu. Qabeenyi nuti qabnu qabeenya uummachuufis nama of ta'etu wal amana. Nama wal amanatu immoo qabeenya uummataa jechuudha. Kun sagantaa dubbannu kan dhaabbanne jechuudha. Jalqaba irratti sagantaan kunni of ta'uu kana guddisuuf uumaan barbaachisaa jiru irraa yoo isin jiru qabdan. Ofuma ta'uu kana sirriitti guddinee namni keenya of ta'uudhaan humna hawaasaa waan kana cimsee dalaguun barbaachisa. Miti humna barsiisota waan kana barsiisan geggeessota waan kana geggeessan isa kana nu barbaachisaa jiru. Gaggeessitoota kan nu barbaachisa. Ammallee immoo dhaabbanni kun dinagdee ittiin socho'uu isa barbaachisa. Dinagdee ittiin socho'uu kana eenyu irraa argataa yoo jenne miseensota kanarraa argataa jechuudha. Miseensota kanarraa argachuudhaaf dursaa yoo miseensonni kun waa qabaatan deebisanii miseensonni kun dhaabbata kana kennuu danda'u. Yoo miseensonni kun homaa harkaan qabaanne dhaabbata kana kennuu danda'u? Hin danda'anii jechuudha. Baddaa jala keessa jiru. Haala qilleensaa jiruu fi wantoota hojjetamuu danda'uun galmoota biyya kana keessaa qaabnu galma 360 wayi gara 64 kan jiru kanaaf hojiin kennamaa jiru fuulduratti. Tokko galmaa maallaqa gumaachuu otoo hin taane oomisha oomishuu akka danda'u. Oomishni oomishu tokkoffaa kan galma san of dandeessisu. Lammaffaa kan dhaabbata kana deeggaru. Sadaffaa kan miseensota san rakkoo irraa baraan bahee itti fufaa jechaadha. Inni kuni hojii galmoota keenyaa ta'a jechuudha. Hojii galmoonni keenya hojjetan ta'a akka dhaabbanni lafa kaawwatee itti deemaa jirutti. Fedhu daldalas ta'a. Fedhu sirna dinagdee uummanni Oromoo qabu sirna oomishaa kaleessaa san ta'a. Waa hundaafuu dhimma kana kan hojjetu tokkoon galmaatiin hojii kennamee tokkoon namaatiin hojii kennamee namni of ta'ee wal ta'e kun akka wal ta'ee hojii sana hojjetu godhamaa jiru. Galmi tokko horii isaa horsiisuu yoo dhaabbanni itti kenne hojjechuu qaba. Hojii barnootaa dinagdee hojii dinagdee galma sana of dandeessu hojjetu qaba. Galmi tokko qonnas qotti yaanii itti kennan akkaataa dhaabbanni itti amalee itti kenneen haala qilleensa naannoo sadii wajjin hojjechuu qaba. Kana malees immoo miseensonni galmaa yookaan miseensonni dhaabbata keenya
amma akka dhaabbataa itti mana yookiin irratti madaqamee fuulduratti deemu kana itti qophaa'ee inni jiraachuu qabaa jiru. Eessaan itti dhufe jedhee damma kun qabu jira. Hojjetuu qabaa jiru. Hojii wanni hundi hojii hojjetamu walii galtee walitti amanu akka abbaa guddinaa fi abbaa gadaa deemu dabarsee deemsan. Walii galtee nama walii galee irraa waa argama. Nama walama nama walitti amanu jecha. Kana jechuun gooftaana yoo gooftaane waldaanan abbaa waan keenya taana waan walii qabnus ni beeknaa jechuudha. Uummanni Oromoo warra waliin waa qabu warra wal beeka warra jireenya waloo waliin jiraatu gatii walii kennee dhalootummaan wal kabajee waliin jiraatu turee ture dhaloota faffaca'ee adda jiraatu ture. Biyya kana keessatti warra hidhata guddaa waliin qabaatu jiruu gaarii jiraatu wal tiksee jireenya waloo keessatti haala gaarii wajjin jiraatu ture. Akka kanaa adda faca'ee wal wallaalee eenyummaa isaa wallaalee adda faffaca'ee kana ture. Kanaaf yoo taane wal taanaa abbaawwan keenya taane wal arganna eenyummaa keenya beeku gatii keenya beeku gatii walii qabnu beeku. Uummanni Oromoo amantii isaa keessatti jiruu waan jiraatutti ni jiru yoo jiru uummanni Oromoo dhala namaaf deemu gurguruu jechuudha. Amantii isaa keessatti dhala namaaf deemu gurguru gabraa fi bilisa jedhee dhala namaa adda qootee hin kaa'uun jechuudha. Uummanni Oromoo bilisa yoo jedhan namticha bitu gabra yoo jedhan namticha bitamu taa'aa jechuudha. Organ immoo muudamanii as dhaabbata kan eebbisii naan jedhi warra ergama dhootaa garummaan ga'u silaa godhuun jedhaa. Warra ofiidhaan mataa ta'ee namaan deemee alaa nama galchu. Ka alatti nama hambisuu miti ka alaa nama galchu sinaa godhuu. Waan guddoo tokkotu ani waa lama wallaalee jedhan. Maali jennaan waa lama wallaalee waa lamattan immoo baay'een utuu isaatiin natti dhaga'amedhaan. Maal jennaan tokko shumburaa ka'anii facaasan. Shumburaa roonni keessa shumburaa facaasan roonni jalaa dhaabbate. Abaaboo duwwaatti jalaa. Amma immoo waggaa dhufu shumburaan jiidha ilaalee facaasaa roonni dhaabbataa jedhan eegan. Gaafa amma immoo shumburaa jiidha ilaalanii immoo ilaalanii immoo facaafatan baala ta'ee jalaa. Duuba mana isaaniitti duuba kadhannaan kuniyyee isaa jedhanii dhorkatan. Sooressi dhumnaan intala isaanii kennan. Inni sooressaa hin yoon. Inni hiyyeessaa immoo hin soorame hin gaabbisiisi. Ani jedhan dhaloota koo keessatti waan hundumaa hojjedhee waa laman wallaalee waa laman gaabbee jedhan. Qotiisa shumburaa fi kennaa duubaa wallaalee jedhan. Alagaan immoo waa lama wallaalee isinii jechaa tokko amantii waaqeffannaa jettee ijoolleen xixiqqoo tokko mandararra joortii jedhanii gaafa dubbatan utuu amanticha gaafa isheen asiifachi joortuutiin dhaabneera ta'ee isinii jechaa jiru gaabbaan tokko akka ittiin gaabban. Lammata immoo dhaabbati kun dhaabbatee sadarkaa kanaarra ga'uusaa sagantaan isaanii bakka hundumaatti inni waaqaan har'a inni lage gaafa ji'a lama booddee immoo namicha kana qabanii fannisanii ruumuun jedhu gaafa hunduma isaanii gaafatiin immoo amma immoo ka'eera nuun jedhan garreen akkasii immoo warri aadaan bullaa sharaa dagatanii deeman biyya kana keessatti biyyi kun biyya Oromoo ta'uu dagatan waan alagaa keessuun Oromoo ta'uu isaaniitti fakkaate warri kaleessa Minilikii wajjin Eksiina maadhimaa Kiristoosii nutti dhufan kan tokkoon qawwee kan tokkoon amantii jedhanii nutti dhufan lafa tokkoon biyya keenyaa nurraa fudhatan har'a nuti ittiin deemne isaantu nutti dhufe garuu lafa awwaalchaa akaakoo keenya maanguddoo keenya abbaa keenya lafa awwaalchaa dhoowwachuudhaan warri sagantaa alagaa nurra dhaaban sagantaan isaanii kunuu warranii xiiqii nutti
mul'ate abboota keenyaa dura labasaan masjiida isaa ijaaran, labasaan bataskaana ijaaran, labasaan cheerche namni biyyeenyaa waggaatan Oromootu jira. Nuti Oromoo wajjin awwaalamna. Nuti lafa qofaatti hin barbaanne lafee abboota keenya wajjin gargar hin baanu jenna. Isaan garuu gargar baasuu barbaadu. Dhaloota akka keessanii ijaaramee biyya abbaasaa deeffachuu, aadaa abbaasaa deeffachuu, lafa duwwaa miti kan nurraa saaman Oromoo. Lafee kee abbootii keenyaas gaafa lafa nurraa saaman lafee abbootii keenyaas wal faana nurraa fudhataniiru. Lafee abbootii keenyaa deebisuudha lafa keenya deebisuuf. Abbaa keenya kabachiisuun lafee abboota keenya kabachiisuudha. Seenaa keenya ijaaruudha. Aadaa keenya ijaaruudha. Kana keessaa nu baasuudha. Isin jechuun bilisummaa sabaati. Warra sammuun keessan bilisoome biyya keessan bilisoomsitanidha isin. Gatii keessan sadarkaa guddaatti ilaalaa. Isin malee biyyi kun hin qabdu. Afaan saba guddaa akka mandariin chaayinaa gora guddachuu dandeenyu. Namatti gurgurtaa ta'e gaafa nuti asii sammuun keenya bilisoomu keenya bilisoma. Warra Oromoo Ugaandaa keessa jirantu bilisoma. Warra Rwaandaa Buruundii keessa jirantu bilisoma. Warra Koongoo keessa jiran, warra Madagaskar keessa jiran, warra Zimbabwee Baarlammii, warra Tanzaaniyaa Killa Jaalootu bilisoma. Bilisummaan keessan uummata Oromoo kaanii baay'ee guddaadha. Kanaaf dhaloota bilisoomee biyya keessan bilisoomtu isin haa godhu. Sagantaan alagaan utuu isin jirtanii dachii abbaa keenyarra kana booda dhaabachuun ishee guyya. Biyya kanarratti sagantaan alagaan dhabama taatu. Duukantuun kan nuun taane dachii kanarraa dhabama taatu. Nuti tuulamaa miti. Nuti machaa miti. Nuti sikkoo miti. Nuti warra afaan qalloo miti. Nuti Harargee miti. Nuti Shawaa miti. Nuti Wallagga miti. Nuti Jimmaa miti. Nuti Lubbaaboor miti. Nuti eewudha. Nuti eewudha. Alagaanis firris paartiinis waa baran. Kanaan nuti haasa'an Oromoo. Dhibee akkasii malaan martoo kana keessaa boofu nuti qajeelfama keenyaan bulla. Gadaaf Oromoon malee dhugaa Oromoo Hadaayizimii, Chaayinaayizimii, Maaloyizimii hin beeku dachii kanarraa